Ilmaan Oromoo qaqqaalii hordoftoota keenya daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo yoo yababbaaro ashama harka fuune luka isin fuune funyaan isin fuune bakka jirtanitti nageenni kenna ka isin qilleensa irra balali'ee gurratti calaw isinaa jedhu bakkuma jirtanitti har'a ajandaan qabannee isin dhufne obbodiyoon lubbuun kokketti jennaan goda gadi yaatee jirti jechuudha goda gadi yaatee jirti addisuu araggaa maarree takkattiin godatti hafan jirtu yeroo isiitti dhumate ka yeroon isii dhumatee jiram yeroon isii dhumate obbodiyoon yeroon allaqe Abiyyi Ahmad yeroon isaa dhumate warra kaleessa ilma namaa lafarraa ajjeesaa ture warra dhiigaan Oromiyaa balleesse warra dhiigaan Itoophiyaa balleesse yakkamaadha takkaan seeratti dhiyaachuudhaaf guyyaa isaanii qoxxorataa jiran takkaan andi jedhee Abiyyi Ahmad kaleessa galgala dubbii fixe kaleessa kolfa isinitti hin fakkaatin imimmaan booyee kolfe kaleessa sababiin isaa Abiyyi Ahmad jaarsummaa Awurooppaa fi Ameerikaa irraa eegee dhabe Awurooppaa fi Ameerikaan qumaara nyaatame wajjin taphattu kaleessa kadhatanii dadhaban har'a ammoo namni nu araarsuun jiru eenyutu si araarsa mootummaa kufee akkamii araarsan jiran mootummaa kufee lafa qabate araarri takka hin jiru isinitti himaan araarri takka kanaafi na araarsaa minaaminnoonni jedhu hin jiru amma waan takka isinitti himaan Oromoo jirtu jirra qeerroo jirtu jirra ibsa isin kaleessa OMN ni kennitan daawwadhee jira qeerroon Oromiyaa irraa jechuudha qophoofnee jirra itti shudduudhaaf qophoo hunda xumurree jirra fulaa shananii xumurree jirra labsii keessan qofa eegaa jirra hayyoota Oromoo qofa ergaa nuu dabarsitan eegaa jirra waan isin dubbattan dhageeffannee jirra OMN ni dhaafif isin bareeda qophaa'uun keessan bareeda maaliif qophooftan beektanii jaran ila addisuu araggaa alamuu simee taayyee danda'aa hangaasaa Ibraahim Mustafa Jaarraa Fiqaaduu Tasammaa warroota mandara keessa deemanii ijoollee Oromoo shaneedha jedhanii lafarra dhabamsiisaa turan kana itti qophaa'aa akkam gootan beektanii gurra qabdanii mana seeraa geessitan seerri mootummaan seera qabeessi mootummaan dhaabbataan ka biyya san tasgabbeessu ka ummata biyya sanii eegu ka nagaa biyya sanii buusu dhaabbachuudhaaf deema marroon dirribaa ajajaa waliigalaan poolisii Oromiyaa jechuudha ajajaa waliigalaa poolisii Oromiyaa marroo dirribaa poolisiin Oromiyaa hundi marroo bakka nuwaabuu jedhanii murteessanii jiran murtaa'ee jira bakka poolisiin Oromiyaa hundi marroo jala hiriiraa jira marroon ajajaa poolisii Oromiyaa waliigalaati bakka argametti addisuun araggaa olaantummaa seeraa jala oola taayyeen danda'a olaantummaa seeraa jala oola fiqaaduu tasammaa olaantummaa seeraa jala oola kanaafi qeerroon Oromoo akkuma qophooftaniin qophaa'aa yeroon teessan geettee jirti ajajaa waliigala poolisii Oromiyaa ajajaa waliigala waraana Oromoo ajajaa waliigala waraana adda bilisummaa Oromoo lolchiisaa OLA ka ta'e jalmarroo dirribaa finfinneen kallattii shananiin akka cufamtu ajaja dabarsee jira ajaja kanas qeerroo fi qarreen Oromoo hujittii kuu isinirra jira walloo baatee walloo kamisee magaalonni walloo Oromiyaan guutuun bilisa baatee jirti kadireen Abiyyiin Ahmad walloo keessa shuume biiroo isaanii takkatti daftaran fudhanne attan daftara isaanii dokumentii isaanii kakaleessa achitti hojjetaa turan harkaan qabatanii beekan salphina guddaa bara amma wanti isin himuudhaaf deemnu waamichi isin kaleessa OMN irratti ibsin isin kaleessa achi biyyarraa OMN dhaaf dabarsitan waan guddaa ture qophoofnee jirra ajaja hayyoota Oromootii fi ummata Oromoo qofa dhageeffachuu jirra qophaa'ee ammallee hin geenne gizeen dikkoo obsa akkamitti seenuu hin beektanii gammachuu abbooyyee dhageeffattanii miidiyaa addunyaa waliin ajajaa itti aanaa waliigalaa waraana adda bilisummaa Oromoo haasaa inni godhe dhageeffattanii afaan Ingiliffaatiin dhageeffadhaa isinitti himaa ijoolleen biltsiginnaa ajajaa waliigalaa waraana adda bilisummaa Oromoo itti aanaan isaa jechuudha jaal gammachuu abbooyyee ibsa inni dabarse agartanii ibsi inni dabarse Oromiyaa kana hunda qabuuf deemnaa jee qalabatii keessa galchine finfinneen marsinee jedhe bakka marsinee jirra jee maaliif deemaa jirra takkatti irra garagalaa jira jee dhugaadha soba isinitti hin fakkaatin mee har'a muka Oromiyaa keessa achi baya gurra si qaba mukuma natsaa kanatu baallummaan mukaa kun woboo ta'e isin jaabe barana barbara ajaa'ibaa keessa jirra bara baalli mukaa ka isin muka seetan kun woboo ta'e muynummaan natsaan kun yoo ati baala mukaa seetu gurruma si qaba gurruma kana si qaba eenyu ati ani woboo muynuyyuu woboo ta'e zabana kana dhugaa sitti man muynummaan bosona waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e zabana akkanaa keessa jirra bara waan ajaa'ibaati bara Oromoo jechuun mixii lafaa kana ummata miiliyoona 60 ettanii miiliyoona 80 Oromoon dhugaa siif himaan Oromoon miiliyoona 80 miiliyoonni 5 miiliyoonni takka Abiyyi Ahmadiif jecha tuun mana teettee nu arrabsiti tuun lubbuu fi gurgurtee dhayxe naannoo Amaaraa keessatti faannoo mataa keessa dhiitaa jirti tasanirra hafte ammoo Oromoon qulqulluun tuun lola kanarra hirmaachuu didde tuun marroo jalatti galtee wattakka ilal mee waan isin ajaa'ibu mee gabareen Oromoo
bosona keessa deemame bosona tokkocha keessa yoo ati miila achi kaatu gurruma kana si qaba bosona maali abooti marroodha wobo bakka maratti ani gaafa kama qabiyyi injifannu beeke beektani gaafa kama qabiyyiidha dhumatte beektani gaafa takka jedhee Itaamaajoor Shumii waliigala waraana Oromoo Jalmarroo Dirribaa kuni waraana TDF ti waliigaltee godhe dhumattee fi jirti bilchiginnaa jedhe bakka gaafa san parsantii dhibbaan dhibba jala sararee abiyyiin kufe jedhe bakka har'a oolee osoo hin bulin osoo baatii takka hin fixin osoo torbee lama hin fixin yeroo dhiyootti eeggadha Finfinneetti eega wobo amma Oromoon tokko tokko cinqamaa jirtan nu dura TDF tu Finfinnee seenuu deemaa jira waraanni Tigraay nu dura dhufee Finfinnee seenaa jira no hin shawwadamin Oromoo Allahu akbar dhugaa jirtu sitti malaal marroo jechuun marii sabaati gurbaa siyaasa gadi dhuge kawaan dalagu beeku kawaan hojjetu beeku qabsoo Oromoo irratti waan Oromoo barbaachisu haga kottee kiyyaa kana sharafamu jedhe dhumate amannee jirra kaleessa wayta nuti bilisoomne jedhe bilisoomne nuun jedhe kaleessa wayta isin bakka yaannu geenne jettan hin geenne jedhe Jawaar Mohaammed akka bilisoomne nuun jedhe mana hidhaa ciisaa jira Baqqalaan Garbaa akka bilisoomne nuun jedhe mana hidhaa ciisaa jira laalimee salphinna osoo waraanni adda bilisummaa Oromoo jiraate Jawaar faa kaleessa silaaqaat ajjeefaman Baqqalaan Garbaa silaaqaat ajjeefame Oppodiyoon Hacaaluu Hundeessaa gaafa ajjeeftu Oromoo mataa cabsuu barbaaddeetti Oromoo mataa keessa gadi dhooyte bofa mataa dhayan du'a jetti beektaa manguddoontu yoo mammaayitu bofa yoo mataa dhooyte malee hin du'u jaan akkas nu godhe Abiyyiin Ahmad dhufeetiniin mataa keessa nu dhaye Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun Oromoo salphisuudha bar Hacaaluu Hundeessaa qabsoo Oromoo keessatti taankii fi madfii caalaa bar jedhan taankii fi madfii Oromoo ati yoo qiimaa nama keetii hin beekin namummaa kee irraanfadhu dhugaa sitti himan Hacaaluu Hundeessaa jechuun taankii fi madfii caala anatu siif hima kanaaf Abiyyiin Ahmad Hacaaluu mataa keessa gadhaye warroota Hacaaluu mataa keessa gadhaye jara kaawwan uf jala galchee mallaqaan bitee manaan bitee naa sirbaa jedheen amma warri akka Caalaa Bultumee warri akka maqaan isaa maa inni maalii araarsaa ka jettan kana Tsaggaayee Dandanaa kunniin maal jechuudhaaf deeman amma sirba qopheessaa jiranii bar welcome juntaa welcome wobo welcome shanee welcome to Finfinnee jechaa jiranii bar amma sirba akkasii qopheessaa jira Caalaan Bultumee dabalatee artistii amma dheengadda Oromoon isaa dhukkubsatee du'aa ka'e qabriidhaa deebise sun welcome shanee welcome juntaa welcome shanee welcome juntaa Finfinneetti baga nuu dhuftanii kanaan dura chaaw chaaw juntaa jedhaa turan kaa chaaw chaaw shanee chaaw chaaw juntaa jechaa turan har'a ammoo Caalaan Bultumee sirba akkam jedhu qabatee dhufaa jira sirba welcome to Finfinnee juntaa welcome shanee to Finfinnee sirba jedhu Caalaan kana sirba kana irratti qophaayaa jira welcome bareeda qophaaya isin warra birriidhaan qaqayyaran waan taateef gaafa dhufne nuullee nuu sirbitu rakkoon qabu gaafa marroon dhufe marroo faarsitu gaafa Tigraay dhufe Tigraay faarsitu artistoota garaa artistoota buddeena artistoota birrii yeroon keessan dhumate amma welcome juntaa jechuutu isin barbaachisa dhumate qabarri keessan kijibni kaleessa isin raayyaa ittisa biyyaa shaka itti seenee harka kennate ka waan bira maal godhe itti seenee raayyaan harka samii ol qabe allaqee tanuma wanni jirtu raayyaa shakashakee maafi shakashakamee harka samitti ol qabee akka jiruun kun amma Finfinnee dhufaa jiran amma sirbi Caalaan qopheessaa jiru welcome juntaa welcome shanee carraa biraan qabdan dhugaa sitti himaa carraa biraa takkan qabdu Caalaa Bultumee Oromoo keessaallee baate Oromoo gante kondominiyeemiin keellee siisifaa'uudhaaf hin deemu gurra qabeessirraa fuudha woboon ila mana ati keessa galtu keessa hin jiru wanni akkasii abadan mana takka takkaan Abiyyiin Ahmad isinii guure takka takkaan gurra qabee keessa gadi siyaasa waraanni adda bilisummaa Oromootii fi qeerroon Oromoo jechuun artistoota garaa kaabinee Oppodiyoo jala galtanii warri mana guurattan guyyaan keessan dhufee jira hangaasaa hoteela keessa galtu san gurra kee qabnee hoteela san keessaa si harkisuudhaaf guyyaa eeggattaatillee quba qabaadhu takkattiin keessan bahuudhaaf hin teessan takkattiin dhumatee jira amma wal ashoofuu sun ilma Oromooti adabni akkasii hin jiru alatti gadi isin yaafnee ijoollee isinirra qorra keessa bulchitan kuni bakka keessan bu'an laa isinitti himaan ilmaan Oromoo isin mana hidhaati onna hidhan takka takkaan qabeenya keessan jiratu itti fayyadamu ilmaan Oromoodhaaf jecha hidhamte qeerroon Oromoodhaaf jecha Oromiyaa hunda keessan mana hidhaa jirtu mana Caalaa mana Galaanaa mala Hangaasaa Ibraahim hunda keessa warra isin amma qabeenya isinirraa Abiyyiin isin kennee ittiin Oromoo arrabsitan ka ittiin Oromoo saamaa jirtan mataan gurra keessan akkana gurra keessan isin qabne isinirraa guurree Oromoodhaa kennuudhaaf ta'e hin jiru amma sabanni sun kute sun chaaw chaaw juntaa maafi wanni akkasii hin jiru chaaw shanee chaaw juntaa amma welcome to shanee welcome juntaa jechuudhaaf sirba qopheessaa jiran ergamtoota mallaqaan dalaydanii isin warra biizinasaati artistii biizinasa artistoota biizinasa nu jalaa bahuudhaaf hin teessan
mana har'a keessa jirtan san dhiiftanii dheessuudhaaf teessu dhugaa siif himaan mana siin sifoofne birrii siin sifoofne ta nyaatte san osoo ji'a lama sitti fudhanne si haqqisiisuudhaaf ta'a woboon ji'a lama osoo nutti hin fudhanne mallaqa isin abiyyi irraa guurattan mana abiyyiin isin kennee dachii oromiyaa saamtanii nurratti dhiichiftanii jawaar hiitanii itti dhiichiftanii hacaaluu ajjeeftanii irratti dhiichiftanii baqqalaa garbaa hiitanii itti dhiichiftanii oromoo ajjeeftanii addabaabayii irratti itti dhiichiftan yeroon teessan dhumatte mana har'a keessa galtanii fataa jettanii ciiftan san keessa jiraachuudhaaf hin teessan namni isin dhiisu takka illee hin jiru dhugaa jirtu sitti malaale hama culullee haqa jirtu qoch allaqe amma zabanni dhugaa walitti man dhufe abiyyiin amakkaleessa nagaa dhaamatee jira bakka dhumate awuroopaaf ameerikaan naa dawwaluu diddee nagarramee jira ummata akkami jarri kun jee bakka maaliif naan dawwalle kaleessa na cinqaa turanii araaramaa jedhanii maal itti godhan nyaatamee jira bakka injifatamee jira ameerikaan kadhattee dadhabde awurooppaan kadhattee dadhabde biyyoonni ni jaalatu warri akka chaayinaa warri akka turkii araarami jedhanii kadhatanii dadhaban hindide har'a ammoo naa dawwalaa eessa jiroonni akkasii eegati kufte sii dawwalanii wayita kaleessa akka mootummaatitti aangorra jirtu fala barbaadi furmaata barbaadi jennaan hin diddee bar amma oromoo dhagaye ajaja marroon sii dabarse fudhadhu qeerroon oromoo qophaa'uu keessan dhageennee jirra addisuu araggaa gurra qabdanii akkasii yeroo dhiyootti waraana adda bilisummaa oromootitti kennitan abdii qaba oromoon fiqaaduu tasammaa gurra qabdanii akka waraana adda bilisummaa oromootitti kennitan abdii qaba oromoon qeerroo oromoo hinjifannoon keeti kaleessallee hacaaluu hundeessaa wayyaanee dura dhaabatee falmaa ture wayyaaneen hin ajjeefne sirba amma isin dhageeffachiise kana yeroo mootummaan Tigraay aangoo harkaa qabu sirbaa ture marroo koo na dhaqqabii marroo koo si yaadee jira marroo koo leenca koo marroo koo goota koo jedhee marroo sirbaa ture jechuudha zabana san yeroo marroon dhufaa jira jansan Tigraay irratti sirbe jechuudha mootummaa Tigraay wayyaanee kanarratti abiyyiin ahmadoo dhufee osoo gadi bubbulee ufiyyuu hafuuran baafatin dhaba godhe daani'el kibriit ajjeesi jennaan gadi bayee hacaaluu ajjeese jechuudha jeneraal kaasaayee camadaa hacaaluu ajjeesi jennaan gadi bayee ajjeese jechuudha warri har'a abiyyi ahmad ajaju eenyu ni beeytanii hundi isaanii jeneraalota mangistuu hayilemaariyaamii bar abiyyi ahmad warri mataa miila isaa uf wallaalchise funyaan isaa hidhee afaan isaa hidhee olii gadhoofu warra mangistuu irraa hafee bar jeneraal kaasaayee camadaa warroota akka daani'el kibriit gorsaan abiyyi ahmad hundi isaa warra mangistuu hayilemaariyaam wajjin dalagaa ture kana quba qabdanii oromoo marti isa abiyyiin ahmad kanaafi waan mangistuun hayilemaariyaam irra deebi'ee dalage jechuudha kanaaf waan dargiin kaleessa godhe irra deebi'ee godhe jechuudha maaliif kana ta'e gorsitoota isaattu ajajoota isaattu warra kitaaba isaa baasutu warra walaloo isaa baasutu warri daftara barreessee isa kennu warri kitaaba maddammarii barreessee isa kennu hundi isaa hoggantoota mangistuu hayilemaariyaam siyaasa na bira kottu yoo barachuu barbaadde nuti warra siyaasa akkana gadhugee akkatti jalaan gayyaasee fincaa'eedha bar goonee fincoofne bar hin fincoofne bar abiyyi ahmad irra daani'el kibriit mana keessa akka ijoollee daa'ima ittiin taphatu kana nama abiyyi ahmad ergu beeynaa nuti jeneraal kaasaayee camadaa loltuu eenyu ture laltuu mangistuu hayilemaariyaami gorsaan abiyyi ahmad akka jaarsaatitti abiyyi ahmad gorsu hundi isaa eenyuun turan hundi isaanii koloneelota mangistuu hayilemaariyaami abiyyi jechuun mangistuu hayilemaariyaam jechuudha maaliif akkas ta'e warri isa marsee jiru hundi warra mangistuu hayilemaariyaam irra hafe warra kaleessa Tigraay boojitee carraa jiraadhaa jetteeni carraa kenniteefi jetteetu har'a carraa argatanii jennaan abiyyi fayyaalessa argatanii oromoo gansiisanii oromoo saamsisanii oromoo ajjeesisiisanii hayyuu oromoon qabdu hiisisiisanii artistii oromoon qabdu ajjeesisiisanii jabaa oromoon qabdu mana hidhaatti guursisanii dargaggeessa oromoon qabdu hunda mana hidhaatti galchanii jeneraal kaasaayee camadaa gorsa abiyyi ahmad ta'e jechuudha jaarsolee meeqatu abiyyi bira dhume oromoo kana beektaati jaarsolee meeqatuyyuu abiyyi ahmad bira dhume manguddoon mangistuu hayilemaariyaam jechuudha ka dhukkubsatee du'e ka osoo naxaa deemu rabbiin achumaan dhabamsiise hisaaban qabu kuni marti gorsa abiyyi ahmad jechuudha nam tokko akkamitti abiyyiin ahmad hojii mangistuu hojjata yaa akii gorsitoota isaatti warra kaleessa mangistuu waliin biyya bulchaa turan warra lubbuudhaan Tigreen carraa jiraadhaa kennitee fi agarraa jirutu abiyyi ahmad ajaja jechuudha kanaaf abiyyiin ahmad ufillee salphise warra isa deeggarullee salphise jechuudha kanaaf oromoon har'a abiyyi ahmad irraa duuda garagale innis kanaaf duuda nutti garagalfatee jechuudha kanaaf amma warri kaleessa abiyyi ahmad jala yaatan boolli takka isin hin fuutu amma isinit dhiphattee bar isinit dhiphattee jirti zabanni keessan dhumate boolla seentan hin qabdan boolla feetan yoo qotattan gara itti galtan hin qabdan finfinneen marfamtee jirti jaalattanii jibbitanii finfinneen marfamtee jirti abiyyiin ahmad magaalota asiin naannoo Tigraay daangaa naannoo Suudaanii fi Tigraay wal marsitu
ككنان دورة تشوفه سوداني مساراك سوداني تيجرين إنقل فن قراتوري لينقد دقة دي سبعي مقالو تا أسيندانغا كليسا مقال سيما إني مقالا سني تا أسيندانغا سوداني رجرتو كدينقد دقة وران نبي أحمد سوداني في وراني تقرأي أكا ولين كنا يعني إفاجات رنسان وفي إساني تقديسا قاف أبيين وراني تقرأي داسي في كمبولشة تواتي دقان وران نبي أحمدون ديكا إديس هر سوداني ميشا غوردا تانكي روكيتي وان ججبا كنا سوداني راقل شوراف تيسي جچودا كرا سوداني تين يرو غبابدو تيقدا يرو غبابدو كيستي سالبين أبي أحمد أرقوداف تيسن وان فيتن جتني ديقالا جتني هر جتني غانغي جتني فرد جتني اسم بري كيسن أمتجرا أبي أحمد ولين أورمون أرارما هنقبو ونما هجالو أجيسي ولين أورمون أرارما هنقبو وبون التشداجرا مرون التشداجرا يرودي وتي فينفيني توات يرودي وتي متان اسن دكوبو باتي دوغان جرتو كانو إلا لا لسيتي ماور متان سيبو وافتشو باتي دوغان جرتو تنا ورانا دبل سما أورمو فينفيني مرسيجر naannoon amaaraa guutumatti to'annoo waraana Tigraay fi waraana adda bilisummaa Oromoo ummata keenya ummata walloo jala ooluudhaaf deema irratti dalagamaa jira waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraanni TDF wal qunnamee jira waliin fuula tokko duratti xilaata dhiibaa jiran jechuudha gara Finfinneetitti waraanni adda bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessa jiru giddu galeessa keessa jiru asiin Oromiyaa kallattii afraniitti deemaa jiru dhiibee duratti deemaa jira golli Oromiyaa hundi woboodhaan hundi okota Oromiyaa mara keessa ka dubbatu woboodha mee ilma dhiira mana gadi bayar kadiree nabiyyi ahmad ganda keessa shume mulun isi dheessite akkuma baatee keessa dheessite pu marti isi caccabde takkattiin isi ganda keessatti afaan jirtu warri kaleessa aangoo nuu kennitu malee nutu qeerroo hidhaa nutu qeerroo caccabsa nutu qeerroo dhabamsi in dandeessan qeerroo dhabamsiisu qeerroon jira har'allee borillee illa dhugaan jirtu tana kanaafi gara kamittuyyuu miliquu hin dandeessan egaadii ka jedhamu Itoophiyaan har'a haqamtee jirti mootummaan Ameerikaa igaadii keessaa ummata Itoophiyaa miiliyoona tokkoof wayi hujiidhaaf kasila hojjechuu danda'u mootummaan Ameerikaa yeroo gabaabduu duratti amma Itoophiyaan igaadii keessaa ba'u yeroo gabaabduu keessatti ibsi kennamee jira kunillee kufaatii Abiy Ahmad keessaa isa tokko Itoophiyaan Abiy Ahmad boolla seenaa jirti malee ol ba'an jirtu injifannoon ka'ee nuti beektu ka Oromooti marroo yeroo dhiyootti Finfinnee to'ata woboo yeroo dhiyootti Finfinnee marsa kallattii afraniin itti dhiibaa jirra ni hinjifanna ni moona Oromiyaan ta Oromooti malee nam tokko homaa takka irraa hin qabu waraanni Tigraay hin shakkiin Oromoo qalbii kee keessa siyyaa'in nuti addisuu araggaa faa qaallitti galchuudha kaayoon kenna alamuu simee faa qaallitti galchuudha kaayoon kenna fiqaaduu tasammaa qaallitti galchuudha kaayoon kenna taayyee danda'a qaallitti galchuudha kaayoon kenna gaafa oppodiyoo gubbaa kaafnee aga calaatitti mana hidhaatitti ol guurre yaa salaama aleek yaa Oromiyaa yaa salaama aleek yaa Oromiyaa Oromiyaas jechuun gaafsani Oromummaa jechuun gaafasani Oromoo jechuun gaafasani gaafa fiqaaduu tasammaa qacam addisuu araggaa qacam taayyee danda'a qacam Mustafaa Jaarraa qacam Hangaasaa Ibrahim qacam jara akkatti har'a Oromoo kallattiidhaan dhaabatanii cafaa ba'an kana gaafa walitti funaantanii poolisiin Oromiyaa hojii kee jalqabe poolisiin Oromiyaa yeroo qabda sa'aatii keetitti fayyada dhugaasii fi malaal yeroon teessan geette dheengadda gaafa mootummaan Tigraay jigu ummata keessa waliin dhaabattanii jennaan Tigraay jiite har'as taanaan taraan keessan geette har'a kophaa keelloltuu beeki qeerroon si waliin jira woboon si waliin jira diasporaan Oromoo si waliin jira jaarsi Oromoo si waliin jira qotee bulaan Oromoo si waliin jira dubartiin Oromoo si waliin jirti diqqaa guddaan Oromoo si waliin jira poolisii Oromiyaa abdii sirraan kutadhuan sitti mala dhugaa jirtu dubbadhaan poolisii Oromiyaa irraa abdii hin kutan isinis garuu abdii nurraan kutatinaa Oromoo irraa abdiin kutatinaa poolisiin Oromiyaa na dhagayaa jirta adara marroo jalatti hiriira Oromoon isin faana jira jennaan isin faana jira nuti namni rakkoo waliin qabnu hoggantoota ol'aanoo Alamuu Simee Awwaluu Abdii Taayyee Danda'aa Fiqaaduu Tasammaa Shimallis Abdiisaa warroota Oromoo cafanii nyaatan kana jara kana waliin rakkoo qabna malee poolisii isin waliin rakkoo qabnu isin Oromoo ajjeesuun hin beeyna isin Oromoo ajjeeftan garuu jaalattanii hin goone dirqama isin goosiseemi yoo dirqamni isin goosise har'as deebi'a kaleessa dirqama goone kaleessa dogoggora goone kaleessa bilaasha goone har'a ammoo ummata keenyan ajjeefnu ummata keenya kana caalaa lolatti dhoofnu
ummanni keenya kana calaa bilaashatti dirree waraanaa deemee du'uun qabu. Nuti Oromiyaa nama takkaan arganne haga Abiyyi Ahmad dhufe Oromoon maal argate? Mee naaf hima ijoolleen biltsiginnaan arrabsitan mee jecha takkatti deebii naa deebisi. Abiyyiin Ahmad aangoo qabate Oromoodhaa maal godhe barreessime? Barreessi yaa ilma wasakka. Mee barreessi dhuguma na arrabsitaati nama arrabsu biqaatii qabda. Mee Abiyyiin Ahmad aangoo qabate bareedumsa isaatiin alatti fuula toluun alatti lippistikii dibatee dhufuun alatti karabatii isaatti galchee dhufuun alatti mee waan kana Abiyyiin Oromoodhaa kodhe jedhii dee natti mika. Gaafii kana Abiyyiin Oromoodhaa deebise jedhime daangaa ta Oromiyaa tana sarari jedhime Oromiyaa bakka kanaan akkasiin hin cabne godhe naan jedhika naa himi kana waan ati Abiyyi irraa jaalatte nagarre bakka Abiyyi irraa waan ati jaalatte hin beekwan Hacaaluu ajjeesuun siif gammachuudha Jawaar hidhuun siif gammachuudha Baqqalaa hidhuun siif gammachuudha Hamza Boorana hidhuun siif gammachuudha Kolonel Gammachuu Ayyaana hidhuun siif gammachuudha Jaal Daawud Ibsaa uguruun siif gammachuudha ati Oromoodha ta'i Oromoon hayyoota isaa kumaatama mana hidhaatis saabattee Abiyyiin Ahmad Oromoodhaaf dalaga jettu Oromoo akkamiiti kanaafuu nun komatina uf komadha nutti aarina ufitti aara isintu nu gane nutis isinirraa abdiin qabnu isintu nu waakkate nutis isin waakkanna kanuma dhugaan jirtu malee wanti ati maaliif nutti aartaa maal isin goone Abiyyiin maasi godhe ka jettu tokko yoo jedhe Hacaaluu ajjeese lama yoo jedhe Jawaar hidhe sadi yoo jedhe Daawud hidhe afur yoo jette Hamzaa hidhe shan yoo jette Baqqalaa hidhe Oromiyaa keessatti qeerroo addabaabayii irratti rashshade Oromoo kumaatama mana hidhaati onnaqe gaafii nuti kaleessa Tigree gaafannee ijoolleen teenya laphee ofii rasaasaa laattee itti wareegamte deebii takka nuun deebisne Finfinneen ta Oromooti jedhee gaafate Oromoon kaleessa master piraanii nurraa dhaaba jedhee gaafate san qofaa miti Oromoon akka namaatitti haa jiraatu jedhee Tigraay dura dhaabataa ture mee Abiyyiin kana keessa deebisii deebise wallahi anna ajaa'iba homa isin Abiyyi Ahmad jaalattaniif homa isin Abiyyi jecha nama arrabsitaniif anin dhabe bakka Tigraay kaleessa waan Abiyyiin nu miidhe kana cala waan nu miidhe hin qabdu bar mee maaluma nuu godhe namichummaan kun mee maaluma isinii godhe jaabar jarana Hacaaluu Hundeessaa isiniif maali warqiidhaa bar eenyutu isin keessaa fuudhe Abiyyi Ahmadi Tayyib Hacaaluu ajjeese deebisii deebise ati Hacaaluun haaduu fakkeenya wareegama Oromiyaadhaaf du'eemi Oromiyaan haa bilisoomtuuf du'e Hacaaluun Tayyib Abiyyiin Oromiyaa bilisoomse gaafii Oromoon gaafate deebise abbaa biyyummaa Oromoon dhuunfachuu barbaadu dhuunfachiise jeneraalota akka jeneraal Kaasaayee Camadaa waliin ta'uudhaan qeerroo mittibaal dullaa hizoo mangallaa si waxa baxiyit badimbaar mituu jedhee bar dimbaar laay baxiyit jedhee bar kana waliin nu balleessi Abiyyiin yaa ijoollee mujrima yaa ijoollee sammuun keessan rabbiin isin cufe Abiyyiin Oromoo homa takka hin goone homa takka waan nu gaddisiisu takka hin qabnu waan nu mufachiisu takka hin qabnu waan Abiyyiin nama akkasitti nurraa deeme jedhee Oromoon seenaa takka illee hin qabu dhugaa rabbi sitti maa Oromoon seenaa takka hin qabu Abiyyi irratti seenaa takka waan hagana si seenessu siin dalayne Abiyyiin Ahmad haga qottee qeensaa tan zeeroo jechuun macarrashaa sifir Tigraay yeroo aangoo irra turtetti wayyaaneen maal goote beektanii maqalee warqii godhaa turte bar warqii Abiyyiin Ahmad bee ijoollee maanteen ijoolleen Jimmaa maasarama abbaa Jifaar isinii sirreessuu danda'e mee waan biraa fagoo isinitti hin deemu gandummaadhaan nama arrabsitu jira mee Abiyyiin Ahmad akka Jimmaatitti maasaraa abbaa Jifaar tolchuu danda'e maasaraa abbaa Jifaar san bareechisee tsadaa godhee lafa kaa'ee nama akkana kanaaf jecha na arrabsita miskiin rabbi ya Izaalij ya Jimmaalij ya Maarreelij jedhee maqaa Jimmaa balleessuudhaaf na arrabsa maqaa kana Abiyyiin Ahmad hayyuu beekamaa mootii sanyii abbaa Jifaar nama kabajamaa nama Oromoo biratti bakka guddaa qabu maasaraan isaa caccabee akkasitti ta'a inni hoo Minilikiin mana mootummaa keessatti ummata Amaaraa gammachiisuudhaaf Minilikiin hojjeta kanaafuu ijoolleen teenna warri maqaa Jimmaa baafattanii na arrabsitan ya Jimmaalij ya Maarreelij warri jettu maasaraa abbaa Jifaar osoo Abiyyiin tolche dhuguma waan gaarii godhe isinummaan waan warri Abiyyii jaalattan seenaadhaaf waan Abiyyiidhaa dubbattan hin qabdan namni har'a an dhalataa Jimmaatiif hin jedhu namni maasaraa abbaa Jifaar bareechisuu dadhabe akka inni itti Oromoo jibbu asumarraa laala akka inni itti Oromoo tuffatu laala nuti yoo ummanni keenya Jimmaa bareede bareenne bar yoo maasaraan abbaa Jifaar bareede bareenne bar yoo maasaraan abbaa Jifaar tole bar gammachuu keenya dhaydhee itti hafuura baafannaa bar Oromiyaadhaa bar dachii teenna bar dhaqee Jimmaan keessatti abbaa barbaade bar gootota akka raayyaa abbaa Maccaatu achii bahe bar abbaan Jifaar Oromoodha kanaafi Abiyyi Ahmad isa dhumaa gadi bu'uu isaa irraa maasaraa mooticha abbaa Jifaar tolchuu hin dandeenye gadi galoodha namichi gadi deebitu nama bu'aa takka hin qabne nama akka Abiyyi argeen beekwan takka sifir Tigree wallahi yeroo aangoo qabdutti biyya isii warqii goote warqii
kanaaf jecha na arrabsita ani jimmaa liji yamaarree liji maqaa jimmaan balleessin sitti maan dhugaa yoo dhuunfaadhaan rakkoo oromoo irraa qabaatte ani saba kana jedhi as bayi garuu ani maqaa jimmaa liji maalii liji jettanii ummata oromoo jidduu deemtanii waan hin taane dalaydan kana dhaabbachuudha qaba ummanni jimmaa har'as taanaan waan argate takkan qabu ajjeefamaa jira hidhamaa jira saamamaa jira adamfamaa jira akka waraabessaatti kanaafi Abiyyiin Ahmad osoo dhugaa jimmaan jaalate osoo akkasiin jettan san maqaa jimmummaatiin kan holu taate silaa maasara abbaa jifaar bareechisa ture silaa maasara abbaa jifaar tsadaa godhee lafa kaaya ture hin goone oromoo osoo carraa saniin argatiin aangorraa ka'ee deemuudhaaf deema sitti maan dhugaa jirtu kanaafi ijoolleen maqaan taane baafattanii ummata keenya jimmaa xureessuudhaaf ani ya jimmaa liji ya achii liji ya itti liji ya bajjii liji jettu jimma oromoo kutaa 11 keessa waan an ta'e na waliin ta'a ummanni jimma waan an ta'e na waliin ta'a yoo an du'e na waliin du'a yoo an jiraadhe na waliin jiraata nurraa baasuu hin dandeessan kanaafi amaarran maqaa jimmaa baafattanii afaan oromoo barattanii ya azii liji ya maarree liji ya shaashamannee liji aggaaroo liji ya sandaaboo liji kun hin dalagu kun qumaara nyaatame wandi sani jedhee namni ijoollee teenya ijoollee jimmaatii waa jedhuuf hin jiru wallaalaa yoo ta'e malee dhugaa siifi maan kanaafi maasara abbaa jifaar footoo isaa laalaa akka inni jiru mee laalaa akka inni jiru akka zabana isaan tolchanii sanirra waan jijjiiramin jiru kana jechuudha Abiyyiin jedhan kanaan madaalutu sinirra jira mee maal sii godhe yoo jette ummata akkatti as baasi faabrikaa ijaaradhe paarkii kiyya jedhee saayikilii yaabbatee kararra fiiguu malee paarkii onxooxxoo jedhee waa'ee paarkii onxooxxoo haasa'uu malee asiin gadi ba'ee maalii jeetti bakka hojiin isaa kanuma ture bar paarkii onxooxxoo jedha abaaboo dhaabuu biqiltuu dhaaba waan takka nuun goone waan takka oromoon gadda takkallee sitti hin dhagaamu siin jechuu kiyya kanaafi dhugaa jirti walitti himuu waan jiru warra maqaa jimmaa balleessuudhaaf ya ebaluu liji ya jimmaa liji ya maarree liji jedhu kana ijoolleen jimmaa nama san ifatti baastanii xurii ummanni kun jimma dibuu deemu kana haquutu isinirra jira maaliif yoo jettan gadheen takka jimmaan maqaa balleessuu barbaaddi bututtuu waa takka hin beeyne oromoon jimmaa eenyu walittuyyuu qabsaayaa jira sa'atii kanatti illee jechuu kaleessallee har'allee taanaan kanaafi gadhee waan takka hin beeyne oromoo addaan faffacaasuudhaaf maqaa baafattanii warri koomantiidhaan waan amaan jettan sirraaya Abiyyi yoo bu'aa isinii buuse kana nuu buuse lafa kaayaa dhumate qunna gariidhaan jechuu bifa namaa jaalattanii bareedumsa namaa laaltanii maraatinaa jiran bareedumsi namaa homaa miti qalbitu caala aqlitu caala beekumsa caala ebaluun kun bareedaadha ebaluun sun bareedaadha kuni bu'aa takka hin qabu Abiyyiin bareedeedhaaf uummata akka nuun goone bifa toleef uummata akka nuun goone bifa isaatii miti ka barbaadu hojii isaati malee kanaafi dhugaan jirtu tana isiniin jechuu kiyya kanaaf amma wanti nurraa eegamu oromoon bakka jirtan maraa qeerroon qophooftanii jirtanii qophoo keessan gara fuulduraatitti finfinnee yeroo dhiyootti dhuunfachuudhaaf qophooftanii jirtan bravo waraanni adda bilisummaa oromoo golli inni keessa hin jiru finfinnee yeroo muraasatti to'atamtii oromoo baga gammaddan irra deebiidhaan baga gammaddan gammachuu dhugaa rabbi isin yaa godhu injifannoon kun uummata oromooti yeroo dhiyootti finfinnee facaq amma finfinnee jedhaa jira barmarti isaa garte Tigraayis finfinnee jedhaa jira kaleessa nuti finfinnee deemuun barbaannu jechaa ture bar mootummaan Tigraay ilaalame finfinnee deemuun barbaannu ummanni oromoo finfinnee seenuu qabaa woboon finfinnee seenuu qabaa jechaa turan har'a ammoo waliin taanee finfinnee seenuu qabna jechuu jammaree jira waraanni TDF jechuudha kuni maal irraa mul'ata mootummaan sun bututuu irraayi waraanni mootummaa sanii bututuu irraayi mootummaan sun humna dhabuu isaa irraayi bakka hin jiru Abiyyiin amma kaleessa ragaa bahee jira ani humnan qabu jedhe humni kiyya laafe jedhe waraanni kiyya dhumate jedhe ganaa bifa haara waan ijoollee daa'imman maatii jala guuree lolatti oofaa jira maal kakaleessa walitti oofte homaa siin goone kakaleessa jaarsoleen eebbistee mucaa akkas godhi deemi injifadhuu gali jettee itti qaraatee gafurtee iyyuu siin injifanne daa'imman ati haadha jala walitti qabdee injifannoo goolabduu hin jiru namni onne irraa sii lolu hin jiru oromoon onne irraa sii lolu hin jirtu kanaaf oromootiyya baga gammaddanii baga gammannee oppodiyoo mataa itti hidhuudhaaf guyyaa qarqararra jirraa addisuu araggaa oromoon ati sobdee gowwoomsitu hin jirtu har'a kutte qeerroon ati gowwoomsitu hin jirtu fira kee hunda osoo gadi yaafte ofillee baraaruu hin dandeessu lubbuu teellee baasuu hin dandeettu dhugaa sitti maan osoo maatii keessan hunda gayyaaftanii amma akka maatii keessaniitiin amma gurmeessaa jirtanii amma waa'ee oromoo dhiiftanii oppodiyoon akka fira isiitiin wal gurmeessaa jirti bar akka gosa isiitiin martuu fira isaa akka jiru waliin afaan banaa hin danda'amu sun wanni dubbataa jirru waa'ee ganda tokko osoo hin taane waa'ee obboleeyyaniif abboolota ilmaan abbeerotaa osoo hin taane waa'ee biyyaa dubbachuu jirra addisuu araggaatiif jecha abbaan feete yoo na arrabsite taayyee danda'aatiif jecha yoo abbaan feete na arrabsite
shimallis abdii isaatiif jecha yoo abbaan feeteen arrabsite shimallis hin oolchuu hin dandeessu rakkoo kanarra abadan. Maaliif Oromootu jibbe waan ta'eef. Oromootu kaleessa Oromoo bakka bu'a jedhee Oromoo salphise waan ta'eef abadan kana wanni isin fiddan takka illee hin jiru. Kanaaf Addisuu Araggaa waan feetan barreessa. Propagaandaa feetan oofa. Qeerroon isin caala barumsa qaba. Qeerroon isin caala waan isin dalaydan beeka. Qeerroon isin caala waan isin gootan beeka. Qeerroo dheengadda Oromiyaa keessaa magaalaa takkattii keessaa baasii 80-90 baastanii lola Tigraay irratti ooftan har'a maatiin ijoollee sanii maal isiniin jedhame? Maatiin ijoollee sanii maal isiniin jedha? Maal isiniin jedha maatiin? Warri dheengadda ijoollee isaanii jala kanaa kabira nu birmadha. Eenyu si birmata? Oppodiyoo ati har'allee Oromoo gowwomsuu yaadda? Hay dhugaa sitti maan warri birrii itti kennitanii jettan guyyaa takkaaf lama si waliin dhaabachuu hin danda'a. Yeroodhaaf jechuu haga dubbiin itti jabaattuuf jechuu mallaqa itti kennitee birrii itti kennitee itti gannayxee iyyisiisuu dandeessa. Yuutuubaroota illee feesbuuk irratti illee mallaqa itti gannayxanii nu arrabsiisuu hin dandeessan. Garuu hinjifannoo goolabuu hin dandeessan. Anatu sitti majala sararee yaa Addisuu Araggaa yaa Fiqaaduu Tasammaalatu sitti malaal. Osoo waan feete propagaandaa feete oomte warra si fakkaatu mallaqaan bittee birrii itti kennitee nama kana arrabsi duula akkanaa godhi propagaandaa dalagi jettanii mallaqa feetan osoo gadi nayxanii mallayni isin oolchuu hin danda'u warra birriin teessan isin baraaruu hin dandeettu dhumate yeroon dhumate allaqe yeroon keessan kutee jira oppodiyoo isin bakkeen isiniin maltu mana hidhaati bootaan isiniin maltu mana hidhaati bootaan isiniin maltu hidhaa qofa. Kana namni isiniif jecha daqiiqaa takka gaddu hin jiru. Kaleessa isin waliin Oromoo irratti safaaxaa turtanii wayyaanee waliin eebbisa addunyaa kararraa gottottanii eebbisa addunyaa ajjeeftanii akka waan wayyaaneen kophaa isii Oromoo ajjeefte wayyaaneetu isin ajjeesettanii uummata keenya gowwoomsaa turtan. Sun hin jirtu warra. Sun hin jirtu kaleessa Oromoo wal dhoorgee jarri kun obboleeyyan kennaa hin dogoggoranii har'a irraa baratanii bor irraa baratan jedhee Oromoo wal dhoorgaa ture. Abbadan har'a Oromoo wal dura dhaabatu hin jiru. Oromoon isin dura dhaabatee isinii falmu hin jiru nagartanii mire mee haalli amijjaa'u lubbuudhaaf hidhaa sodaaf karra isin bira dhaabatu kuni waan isin deeggare isinitti hin fakkaatin warri hidhaa sodaatee harka sii rukutu kuni waan si jaallate sitti hin fakkaatin warri mana hidhaa shakkee du'a sodaatee harka sii rukutu kana waan si deeggaraa jiru sitti hin fakkaatin halkan takkatti marroon Finfinnee seenee dhaga'een marti isaa fuula si jijjiirata Oromoon warri kaleessa si waliin dhaabatullee jechuudha warra kaleessa goonni kiyya Addisuu jedhullee warra kaleenni goonni kiyya Shimallisi jedhullee waraanni adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seenee dhageenyaan muluun isaanii fuula jijjiiratan. Kanaaf jedhan jabaadhaa Oromoo qabsoo finiinsaa bakka jirtan mara biyya keessaa qophaayaa Oromoo ija lamaan banadhu. Ilala lama Haafiz Jimmaa jedha laala amma laala mee amma kun amma Haafiz Jimmaa jedha amma mee mucaan kun amma dhugumatti Jimmaa laali mee amma maqaa kana laala Oromoo simarti Haafiz Jimmaati kun. Jimma Oromoo taaniin maal garaagarummaa qabdi mee garaagarummaa Jimma Oromoo taaniin qabdu naa himi gurba maqaa isaa dubbisame barreessimee ammallee koomanti ummata akkanaa kana ammoo itti waa jennu dhugaan seetan isin mee amma mucaan arrabsaa jiru sallala Haafiz Jimmaa jedha ya Jimmaali jedha maqaa isaa deebisii barreessi Oromoo 500 ilaalaa jira bolesso nuti waan namarra hin kennu dharra namarra hin kennu maqaa ummata keenya ummata Jimmaan balleessina sigalee bolesso Jimmaa miti ati maqaa kee sirri deeffadhu. Jimma bakka simbuu abbaa qabda bolesso. Dhugaa jitti maan abbaa qabda haadha qabda zarii qabda. Wanni maqaa Jimmaa baafattuuf hin jiru. Haafiz Jimmaa wanni jedhu hin jiru bolesso. Hin jiru maqaan akkana. Maqaan biyyaan mogga'u hin jiru. Ati Haafiz maqaan kee abbaa keeti dabaladhu. Maal abbaan kee yoo taayyee danda'a ta'e beeyna. Abbaan kee yoo Addisuu Araggaa ta'e beeyna. Maal maqaa kee hin barreeffanne. Ummata keenya ummata Jimmaa kana xurii dibuudhaaf galgalaa kana badaleeti wasa kan mee abbaa isaattu jira osoo abbaan isaa jiru maaltu Jimmaa maqaa abbaa ofii gochuu danda'e indee bar namni marti koomantii ilaalaa jira bar wallaahi qaltii akkanaa kana dhaabaa ijoollee wasalaattan durriyyeen keessattuu gisee kana ijaan hin taphatina Oromoon har'a bakka deemeef gayaa jira ummata keenya ummata Jimmaa gara kamuu geessuu hin dandeessan warri maqaa kee dhiiftee maqaa abbaa keetii Jimmaa bakka buustu uf sirreessi. Ati ilma taayyee danda'a yoo taate yookaan ilma Addisuu Araggaa yoo taate ya Addisuu Araggaa jedhi maqaa abbaa keetiitiin booni wanni maqaa kee Haafiz gootee Jimmaan itti aansituuf hin jiru obboleessoo nuti marti abbaa qabna abbaa keenyaan waamaa jirra Jimma abbaa keetii miti dachii Oromiyaa keessa isii takka sigalee obboleessoo
dhugaan jirtu tana Oromoo mara dura si salphisuudhaaf teenna amma booda bifa kanaan si saaxillaa jechuu koomantii kee gallaallee kun olaala Oromoo agana dubbiin amma booda dalagama amma booda kana dalagama nama durriyyee kijibdu akka nama kutaa namaa balleessuudhaaf maqaa ummata keenyaa xureessuudhaaf ummanni Jimmaa kophatti bilisummaa argate bifa saniin ati Jimma bakka buutee Jimma Haafiz Jimmaa ta'ee na arrabsa jechuu Haafiz Jimmaatii miti ati Haafiz abbaa keessitu beeka addisuu ta'ee Alamuu Simee ta'ee Taayyee Danda'aa ta'ee Fiqaaduu Tasammaa ta'ee maqaa abbaa keetiitti fayyadame habiibii kana booda garaa irra sinii kutuu hin dandeenyu isin xamaduu diirra ijoolleen teenna qabsaa'onni Jimmaa likkitti galchaa warra maqaa ummata Jimmaa balleessuu deemu nuti abbaa qaba Oromoon fakkeenyaaf ani Ahmad Kadir Ahmad Culullee ati hoo Haafiz eennuuti Haafiz Jimmaa wanni jedhu hin jiru ana Ahmad Baalee yoo ta'e ana Ahmad Baalee fi jechuudha Ahmad Arsii wanni jedhu hin jiru fakkeenyaaf Ahmad Arsii Ahmad Arargee hin jiru maqaan akkasii abadan maqaan akkasii hin jiru abbaa qabda abbaa si dhalche qabda abbaa keetiif fayyadame sinigalee boleeyyan kiyya kanuma sinin ja'a kanaafi Oromoon bilisummaa cululuuxuu qamadii keetirra abbaa ta'uu garbuu keetirra abbaa ta'uu lafa keetirra abbaa ta'uu buna keetirra abbaa ta'uu guyyaan si dhufe ilalaan sabboontuu Jimmaa jaala sunillee argite sabboontuu Jimmaa shuf Jimma jetti martichi mee maan arrabsita amma xiqquma sheemiin isin qabu xiqqeeshuma ishiillee tinnish ay saqaxatin wallahi dhugaa sitti ba amma kana Haafizii mul'ise sabboontuu Jimmaa jetteen ammalleen arrabsiti wayye hay sabboontuu Jimmaa ilata ija babaaftu turi sii dabar biloo kille isin godhu ija alamaa duratti isin salphisaa jirra jechuudha la warra kijibaan ummata keenya maqaa balleessu Oromoo mara duratti maqaa keessan himne namni marti koomantii keessan laalee aboo maafa waan akkanaa dalaydaa maqaan kee eenyunni maa maqaa nama balleessuu deemtaa xurii nu dibuu maa deemtaa kophatti maal arganne maaltu nuu siqee jedhee si gaafachuudha qaba ummanni keessan aadii kee si gaafate rakkoon kee maali jedhee si gaafachuu qaba Oromoon tamuu Oromoodhatti beeyna malee nuti Abiyyiin Ahmadi dhugaa macarrashaa dubbii isiniime eenyumaafuyyuu waan goone eenyumaafuyyuu hidhaa hin dhifne eenyumaa ajjeesuu hin dhifne namni Abiyyiin Ahmadin ajjeesiin hin jiru Oromiyaa keessa kutaan inni ilma keessaanidin ilma keessan ajjeesiin hin jiru kana yoo namni waan akkasii goomatu taate sirraa'uu waan qabu jedhee yaada kanuma isinin jedha kanaaf Oromootiyya bilisummaadhaan Oromoon hundi Finfinnee irratti wal agaru yeroo dhiyootti Finfinnee seenuudhaaf deemaa jirra akkuma isinin jenne ka waraana adda bilisummaa Oromoo kallattii hundaan Finfinnee marsanii gara Finfinneetti deemaa jiranii gola Finfinnee jala gaanii jiranii okota Finfinnee jala seenanii jiranii asiin ammoo waraana TDF fi waraana adda bilisummaa Oromoo walloo baatee kamisee kanarratti wali qunnamanii jiranii waliin ta'uudhaan gara asiin naannoo Amaaraa Bahardaaritti dhiibaa jiran jechuudha gara Bahardaaritti dhiibaa jiranii kana keessatti kaamee gara itti zallaquu lala waraana adda bilisummaa Oromoo ammoo gara Finfinnee jiru gara sirraan gararra dhiibee gara Finfinneetti dhufaa jira yeroo dhiyootti guyyaa muraasa booda waan addaa dhaga'uudhaaf deemna Abiyyi Ahmad yoo carraa argatee ka biyya gadhiisu taate badhiisee yookaan ammoo biyyuma keessa qabamuuf ta'a kuni waan isarraa oolullee galgalaa dubbatee jira amma booda ammoo waan takka wanni inni beekuu qabu maali beeytanii ummata miskiina mana guuree daa'imman haadha jalaa guuree lola oofee injifachuu hin danda'u hin beekamu innis kana dhibbaan dhibbatti beekama ijoolleen didiqqoon waan feetellee yoo goate injifachuu hin dandeessu bakka argiterraa yoo amma fakkeenya ijoollee tokko walitti qabanii koottaa abbichuu baraaraa jedhanii itti sirbisiisanii juntaa barbadeessina jedhaa caalaa fa'aan itti sirba jedhanii Tsaggaayee Dandanaa fa'aan itti sirba jedhanii ijoollee itti sirbisiisanii muuziqaa itti babbananii torbee takka leenjii itti kennanii wayita jarri garana oofan ijoollee yoo matfii yookaan dishqaa tokko Tigraayitti tokkostu gurruma qabattee gatteetti ijoolleen loluu hin dandeessu ka maaliifi haga silaa loluudhaaf onneen isaaniin ajaju kanaaf injifannoon takkallee hin jiru carraan isaa takkattiin biyya gadhiisuu yookaan to'atamuudha bakka asini gale kanaaf inshallah Finfinnee irratti wala agarru yeroo dhiyootti injifannoon cululuqaan Finfinnee seenaa jira Oromoon hundi qophaa'uu qabdanii kallattii afraniin poolisiin Oromiyaa ammoo ergaanan isinii dabarsu waraana adda bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan Oromiyaa dhuunfadha dafa osoo waraanni Tigraay dhufeetiin gara Finfinneen seenne dursaatii poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan akka isin wanni dhuunfattan asuma waamicha isinii dhiyeessina jechuudha wobootumsaa fi komitee bututtuu Abiyyi Ahmadii fi ganda keessa walii gaffiidu callaa waan akkasii isin hin baasu amma yeroon sun dhumate barri Abiyyi Ahmad dhumee jira jechuudhaan ummata amansiisutu sinirra jira jechuudha poolisiin Oromiyaa kanarra dalagaa waraana adda bilisummaa Oromoo
xiyyiitii takka isinitti achi hin dhukaasu anatu isinitti hima poolisiin oromiyaa xiyyiitii takka isitti hin dhukaasu woboon kanaaf wallaalaan ta'in nama barate ofiin jennaanuu biyya eegaa jirtanii kanaaf mootummaa kufeef jecha ummataan walitti hin bu'inaa mootummaan kun kufee jira kanaaf poolisiin oromiyaa akka waraana adda bilisummaa oromoo tumsitan asumaan isin barbaada ummanni illee ammoo qeerroof qarreen qophoofnee jirra jettanii jirtanii qophaaya sirriitti qophaaya karaa banuudhaaf jechuudha karaa banuudhaaf yoo waraanni keessan injifannoodhaan magaalaa takka ka to'atu ta'e magaalaa san nagaya magaalaa sanii eeguu tasgabbii magaalaa sanii eeguu akka rakkoon tokko uummata keenya kan nagayaa irra hin geenne magaalaan sun akka nagayaan baatee galtu kanarra dalaguudha uummanni keenya hojiin keenya waraanni adda bilisummaa oromoo dhufee magaalaa tokko yoo to'ate qulqullina magaalaa sanii eegdanii magaalaa san tasgabbiidhaan bifa saniin akkasitti deemuu qabdan malee akkuma waraanni Tigraay bakka gaheetti nama isaa muudaa nama bakka buusaa deemaa jira bar akkas godhaa jira waraanni adda bilisummaa oromoolee magaalaa inni dhufetti simannaa ho'aa gootanii fi nyaata kana itti tuultanii obaaftanii dargaggeessi onneen mirqaana jara waliin qabsoo finiinsitee finfinnee galuudhaaf kaayoo qabdu itti makamuu dandeessa warri finfinnee jara wajjin galuudhaaf kaayoo qabdan jechuudha kun ammoo hojii keessan jabaadha itti cichaa isiniin jenna Tigraay dursuun dirqama kenna jechuudha jarri kun akka malee daddafaa jiranii akka malee gara duraatti fiigaa waan jiraniif fiigichi jara kanaa caalaa oromoon fiiguudha qaba dachiin teessan jaran Tigraay finfinnee ka dhufuuf aangoo barbaacha malee waan biraati miti kana beekee oromoon marti ya iskoongilaa kana beekee oromoon marti finfinnee nutu dursa to'achuu qabaa beeytanii woboo jalatti hiriiruu qabdan dhugaa isinitti himaan mootummaan Tigraay dachii isaa guutuu qulqulleessee dachii amaaraa seenee har'a baatee jira kamisee jira maaliif gara finfinnee deemaa jiran aangoodhaaf aangoo kana nutu fudhachuu qabamoo har'as jara fudhachuu qaba oromoo asumarraan ergaa sii dabarsu marroo jalatti gala dafa falli jiru kan Abiyyi Ahmad kufee dhumate ka isaa yaadina waa'ee isaa irraanfadhaa isa dhugaa isinitti hima isa irraanfadha kanaaf poolisiin oromiyaa woboo jalatti hiriira woboo jalatti gala qabsoo keessan finiinsaa finfinnee to'adha gaafa isin woboo waliin dhaabattan oromoon hundi isin waliin dhaabata wallahi nam tokko ayyama keessan malee sochii takka godhuu hin danda'u poolisii oromiyaa dhugaa isinitti himaa ummanni keenya isin jalaa dhagaya woboo jalaa dhagaya gaafa isin akka poolisii oromiyaatitti dhugatti deebisan har'a isin poolisii addisuu araggaati poolisii taayyee danda'aati poolisii fiqaaduu tasammaati poolisii shimallis abdiisaati oromoon samitti isin dhayee isin jibbe san keessaa bahuutu isinirra jira poolisii sabaa ta'uu qabdan makka amma booda isinii gale isin loltoota har'allee ka wareegamaa jiru isinii ka wareegama qaalii kafalaa jiru isinii malee shimallisii miti isinii galaami shimallisii miti wareegama qaalii ka kafalaa jiru isin kanaa poolisiin oromiyaa ummata keessanitti dabalama ajajoota waraana adda bilisummaa oromootitti dabalama qabsoon keessan kan itti si waamnu kanaan alatti wanti biraa wanti nuti isinitti waamnu takka illee hin jiru jechuudha isinii galeemi hayti jirtu tan jabaadha finfinnee borii fiftaan keessatti waan bareedduu wayii dhageenya waan bareedduu qulqulluu isiniin jaa dubbii bareedduu ila ta akka dammaa mi'ooftu woboon finfinnee to'ate allaqee baqa sabbar zeenaa out zeenaa breaking news አዲስ አበባ ፍንፍኔ የኦነግ ሰራዊት ቁጥጥር ውስጥ ገብቷል እንኳን ደስ አላችሁ ኦሮሞ አካዚያችሁዳፍ ደብና ፈቆን ጅርቱ ጉያንሱ ሳ ከናፊ ፍንፍኔ ረቶላ አገሩ ጀባዳ ቱምሳ ጎዳ ጅርታን ጆለን ኦሮሞ ሀያት ያቲብነጋ አንቦቀዱ ባይስቴ ጅርታ ብሎኪ ሲጎዴ ጅራ አንቺ ቢጣሻሚ ብሎኪ ሲጎዴ ጅራ sagate wayida sagate beeralle dadhamte baasee jira ayati takaqata asinatti aqifti bilooki godhe jira kanaaf oromoon jabaachuu qabdanii qabsoo Oowwiituu tanarratti jabaadha amma tole dubbiin amma ta'ee dubbiin ka aaru haa aaru ka booyu haa baayu ka waanyu haa waanyu finfinnee to'achuun keenya dirqama ka afaan bane haa banuu ka hama ummate haa hama ummatu finfinnee qabachuu waraana adda bilisummaa oromoo dirqama dhugaa jirtu isinitti hima oromoo kanarratti dalaguun dirqama kenna kanaaf dargaggeeyyan qeerroof qarreen biyya jarman keessa jirtan waamichi isinii godhamee jira gaafa guyyaa 6 Noovembarii bara 2021 guyyaa 5 hafee qarqaarsa jajjabee
waraana adda bilisummaa Oromoon biyya Jarman jirtan hundi keessan guyyaan sun guyyaa ajaa'ibaati, guyyaa bashannanaa, weellistoota akka Abdii Fadiis, Waarum Deutschland, Waarum. Sirba argite warra sirba ajaa'ibaa baase san Abdii Fadiis fa'a. Kanaafi guyyaan sun guyyaa bashannanaati. Jabaadhaa irratti hirmaadhaa, guyyaan isin seenessu ta'uu danda'a. Oromoo guyyaa san keessatti argamteetu achitti mul'achuun namummaadha siif. Namummaa maaliif guyyaa seena qabeessa. Guyyaa seena qabeessa kanarratti mul'adhu uf mul'isi. Ati woboodha jedhi, anis woboodha jedhi kootu. Kanaafi qarqaarsa waraana adda bilisummaa Oromoo itti shidduudhaaf weellistoota Oromoo qaqqaalii fi walaleessaa shaggaa baadiyaa artistii Abdii Fadiis, artistoota qaqqaalii akka Jaajuu Shurrubbee, yaa akii nama ajaa'ibaa, artistii ajaa'ibaa kanatu sirbaan isin bashannansiisuudhaaf, walaloon isin bashannansiisuudhaaf qophii bashannanaa garaagaraa qarqaarsa waraana adda bilisummaa Oromoo gootanii waan mara gaafa xumurtan booda achirraa haga dandeettan ofirraa fataa zanaa jettanii taphachaa walgahii keessan geggeeffachaa achitti mul'attee anis woboodha guyyaan jettu sii dhufee jira. Dargaggeeyyan biyya Jarman jirtan as-sanbata dhufu kanarratti hundi keessan ayyama dalagaa keessanii akka fudhattan waamichi koree hojii raawwachiiftuu waraana adda bilisummaa Oromoo irraa isinii dhiyaatee jira. Irratti hirmaadhaa. Guyyaan guyyaa gaafa xiiqiiti. Guyyaan guyyaa bashannanaati. Guyyaa seenaan keessatti yaadatudha. Nam tokko eega dhalate seenaa dalaguudha qaba. Jarana seenaa dalagaa Oromoo namaa gadi hin ta'inaa. Biyya guddatte keessa osoo jirtu mul'ata kee dhabuun ukkaamsuun dogoggora guddaadha. Mul'adhu gabbayyi. Nama keessatti mul'adhu. Addunyaa keessatti mul'adhu. Bakka namni oole bakka namni itti mul'atu mul'adhu. Namummaadha jaran. Namummaa biyyi jirtu Awurooppaa, Afrikaa keessa ta'ee, Itoophiyaa keessa ta'ee namni qophii akkanaa kanarraa hafu hin jiru. Jarmanii keessatti qophii kanarraa haftanii wayi waan nyaattan dhabdanii, wayi waan dhuudan dhabdanii, koottaa bashannanaa taphadhaa. Koottaa fataa zanaa jedha. Guyyaan guyyaa anis woboodha jettanii ibsattanii. Koottaa isiniin jennaa dalagaa keessan ayyama akka gaafattan sumaan waamicha isinii dhiyeessinaa. Akkaataa kanarraan aktiivistoonni Oromoo biyya Jarman keessa jiran waamicha kana akka gaariitti isinii dhiyeessaa jiranii. Iddoon isaa haga silaatitti hin maxxanfamne kanarratti kaa jajjaba ta'uu keetiif jarri lubbuu isaanii qabsiisanii Finfinnee galuudhaaf taaggalaa jiranii. Ati ammoo siree fi algaa oo'arra ciiftee firaasha gaarii irra ciiftee bishaan gaarii dhiqattee jajjabeessuu dadhabdaare. Kuni salphina caalu qaanii caalu jedhe. Oromootiyya si beeynaa gadi bayii hirmaadhuu koottuu taphadhuu koottuu bashannanii guyyaan guyyaa keetii. Guyyaan guyyaa anis woboodha jettu gahee jira. Mul'adhu siin jedha mul'adhu seenaaf mul'atta. Bara tokko Oromoon si yaadata. Isin ijoolleen biyya Jarman taarika dalaguudhaan ummata taarika dalaguudhaan beekamu keessaa isin nama tokko sin beeyna waan ta'eef kaleessallee hojii keessan beeyna. Woboon Jarman keessa jirti yoo jettanii dandeessan woboon jajjabeen dhuga. Ijoolleen Jarmanii mataan jaraatu woboodha barra. Ijoollee ajaa'ibaati. Isiniin boonna galatooma baay'ee isin jaaladha wallahi qeerroo biyya Jarman isinitti boonna waan ta'eef jabaadha. Isin marti keessa waan beeynuuf isiniin boonna. Aktiivistoonni Oromoollee guyyaa isaanii yeroo dhiyootti isinii maxxana haala nageenyaatiifis wanni marti haala mijjeeffatee akka ajaa'ibaatti dhufaa jira. Nyaataaf hin yaaddayinaa, dhugaatiif hin yaaddayinaa, bashannanaaf hin yaaddayinaa. Iskittaa qofa akka itti buutan isintu beeka. Akka itti dhiichiftan istaayilii dansii isintu beeka. Wanni isinirraa barbaannu nuti qarqaarsa qofa nuu gootanii taphachuu, dhiichisuu bakka istaayilii feeteen dannasuun mirga keeti. Istaayilii feeteen dhugaasii fi maal guyyaan sun guyyaa keeti nuti waan barbaannu qofa bakka. Oboo qofaaf tumsa kee gootee achi boota nyaanni dhugaatiin hin jira nyaattee dhuydee caffaruu qofa ofirra. Sirboota garagaraa sirba haarawaa dhiyaata. Artistoota haga 4-5tu jira. Yaa salaam guyyaan guyyaadha. Kanaaf guyyaa sarii rabbi nu haa ga'u jedha isin martuu. Jabaadhaa asumaan gurra isinaa buutu isiniin jenna qeerroo fi qarreen biyya Jarman jirtan wal argaan Nuurambargitti haa taatu guyyaa gaafa xiiqii nutis dalagarra jirra ayyama gaafachuutti jirra yoo nu ayyaman ka ta'u taate warra achitti dhiyaatee guyyaa san isin bashannansiisaa oolu keessaa isa tokkodha. Kanaaf insha Allah rabbi fayyaa nu haa kennu ima dhufna jennee yaanna hin hafinaa
guyyaa san keessatti mul'adhaan ergaa kiyyaa galatoomaa fayyaa naa ta'a injifannoon kun uummata Oromooti walabummaadhaan Oromoon alaabaa isaa biyya abbaa isaa Oromiyaa handhuura Finfinnee keessatti zac gadi goonee dhaabuudhaaf guyyaa nu eeggataa marroon qorraan jenne roobaan jenne o'aan jenne aduun jenne beelaan jenne siif qabsaayaa jira ati ammoo soofarra ciistee firaasharra ciistee shaaworii bishaan o'aa dhiqattee inni torbee takkatti bishaan dhiqata eennuudhaafi kun marti siifi bar anaafi siifi jechuudha anaafi siifi jechuudha kiisiin kee garaa sin nyaatin guyyaa san koottaa gaachena walii taanaa hinjifannoon ka ummata